obboleessa kiyya eega bosona seene qabee itti kennuu hin danda'u. Tokkoffaa. Maqaa isaa kennuu qabda mattaawaqaa wajjin. Mattaawaqaa fedhe yoo kenne nama mootummaan te'atu si fakkaate nama mana keessa taa'u dhaqanii fuudhanii poolisii mana sirreessaa geessu si fakkaata bar qawwee qabatee bosona jira. Maal qallada inni? Mootummaan keellanii namoo kilaashii qabullee hidhuu hin danda'u qabee seera dhiyeessuu hin danda'u ree. Jara kana qabanii seera dhiyeessuun hin danda'amu. Sababiin isaa isaanis hin lolaa jiranii bakka maqaan mootummaa maaliree ishi garaagarummaan mootummaatii fi riphee lolaa maaliree gaaf kana eegan dandeenye. Riphee lolaa asli riphee lolaa abbammaan fedhee yoo ta'e fakkeenyaaf jechuun loluma addunyaa kana laalime waraana Hamasiif Israa'el jidduu godhaa jiru riphee lolaa Hamasi Israa'el ka Ameerikaan duuba jirtu balleessuu dandeesse. Ati waa maraa ni beeyta jedhee yaada. Riphee lolaa hin danda'an balleessu. Sababiin isaa taargeetii siin ta'u bakka itti rukuttuun qabdu. Akka itti rukuttuun qabdu. Waraana Tigree Abiyyiin maaliif yeroo gabaabaa keessatti Tigree wajjin araara buuse? Waraanni jaraa taankiin loltii mishigii qabdi humna gahaa bobbaafti akkasuma mootummarrallee miidhaa cimaa geessiti jararrallee miidhaa cimaa gaggaa. Namoota jarri qaban jajjaba kumaatama keessaa dhume. Kana booda lubbuu nama maraa hin fidhu jedhanii araara filatan. Waraana kaan ammoo akka amma Oromiyaa kana malaan waraanni Oromiyaa waggaa 7 mootummaa wajjin jira. Inuma hin dandeenye jechuudha. Balleessuu miti. Faannoon ammaa galola jalqabe mootummaa wajjin waggaa 2 fixe. Hin danda'amu asli kanneen balleessuun. Sababiin isaa uummanni maal dandeettarreeti warri mootummaa kun jedhama. Eegaa baa'uu hin dandeenye, eegaa faannoo hin dandeenye, waan isin dandeenyatan biqiltuudhaaf karaa tolchuudhaaf madii kiyya. Eega nagaa isin dandeenye. Maali fakkeenyaaf ani faannoo hin danda'u jettee hojii misoomaa dhiiste yoo waan biraa dhiiste hin ta'u mootummaan kun misooma isaa itti fufaa jira. Hojii isaa hojjechaa jira. Osoo harka tokko waraana geggeessu. Waraanallee hin dhaabne guyyaa takka argaa jirta. Biyya misoomsullee hin dhaabne. Giddibii laga Abbayyaarra eebbisee amma nuti jibbaa Abiyyi hin qabnu akka tiyyatte san akka Abiyyi illee bu'uun barbaannu garuu akka inni abaa'ollee danda'u akka inni faannollee danda'u akka biyya san nagaa uummatanii eegee nagayaan nu bulchuu barbaanna itti himi. Doktor Abiyyiin bar si dhagaara amma sa'a kanattuu si dhagaa bar. Doktor Abiyyi jechuun bar si dhagaara. Uummanni isa waliin jiru martuu si dhagaa. Sababiin isaa waraana kana balleessuun hin danda'amu kan siin jedhaa jiruuf waraanni kun osoo mishigii qotatee taargeetii siin lole lafa qotattee lolteenii guyyaa 20-30 sitti haa fudhatu haga dandeesse mishigii kana cabsitee waraana kana boojitee kaan tarkaanfii irra fudhattee kaan mana hidhaa galchita. Waraana kun mishigii dabalatee haga Abiyyiin ga'utti biyyi sun dabalatee haga Abiyyiin ga'utti faarsee bulaa takka milishaa 2 ፖሊሲ ኦሮሚያ ዘዲ ባለስልጣን እስከ አብይ ያለው ዮሌ ኦሮሞ ወራፋን ኦሮሞ ዱበታል ኦሮሞን ሐቀለማ ይዝንራ አቀባባር ደብሊ ይዝንራ ሐቀባባር ሰበብ ራትራ እሺ ማሊ ፋርሴ ቡላ እቺ ማሊ ካን ዛው ማስሊ ፈከኛ ፋርሴ ቡላ የቹን የመንግስት አሽቃባጅራ አፋን አማሪፋት warra silxaana hin qabne kabaalaa silxaanii uffakkeessu mootummaa gabbaree bulu jechuun. Mootummaa gabbarreen bulu kaanu bara osoo biyya keessa jiraanne faarsee bulaa oonaan jette sirraa bareeduu danda'a. Garuu nama mootummaa kanaan waliin agarroo maal sarraan barbaadu na hidhaalle jedhee sodaadhu. Amma hundaaf faarsee bulaa jedhanii nama maraaf hoggaasuu barbaachisu. Ani konfidensiin kennati tolu. Inni nama ani fakkeenyaaf asli gaafa amanee Jawaar deeggaraa ture. Jaalmarroo deeggaraa ture. Doktor Abiyyiin sodaanne Jaalmarroo irraa sirbaa ture. Jawaar irraa sirbaa ture. Har'a adeemsi Jawaar itti jiru anama hin fudhadhu fakkeenyaaf. Jawaariin amma nama lakkoofsa tokko irratti an jaaladhumi. Sababii waan inni dalagu hin fudhanneef nama kaleessa Doktor Abiyyi. Amma Jawaariin jibbite moo yaada isaa jibbite? Yaada isaa jibbe. Tokkoffaa Jawaariin kaleessa warra gaafa iskeel gabbisaa faatii Tigree faa wajjin marii godhan jara kan waliin dubbachuu Oromoo maaliif barbaachise nuti ummata guddaadha namni nuun jedhe har'a Masaay Mokonnon wajjin Teedii Gurbaa Jawaar Duree sadee irratti duulaa ture wajjin yuutuubaroota Habashaa wajjin yoo Jawaar dhukkee kaase ani waan inni kaleessa na barsiisan hin irraanfadhu. Oromoon ufii isaatiif danda'ee dura deemuu qaba malee amma mee waa goona hayyee ati amma mootummaa deeggarta. Yaada amma mootummaa waan amma mootummaan jiru kana deeggarta. Mootummaa deeggartaa meetem? Yaada mootummaa waan amma inni godhaa jiru misooma biyyaa irratti hojii inni godhaa jiru irratti. Eeywa yaada mootummaa deeggarta. Amaaraa fi Tigiree dabuubiin biraa dhufanii kan waan mootummaan godhaa jiru deeggaran
waliin mari'annee gara mootummaa keenya jabeessuu qabnaa osoo siin jedhanii hin mari'attuuni. Animo warri amma na wajjin mari'achuu deemu kun maaliif mootummaa kana falmaa jiran fakkeenyaaf beeytaati. Warra falmuu miti gaafii kiyya kilir gaafii. Kiliiri masaan gaafii si deemsaa raga faanuu Abiyyiin bar Oromoo qofaa miti ka deeggaru. Deeggaraa miti baalasilxaaniin Amaaraa jiraami. Guuteera yaa. Dabuu jiraami. Sabaaf sablammii baay'ee jira. Sabaaf sablammoonni kun akka sabaa akka biyyaatitti mariin deeggartoota mootummaatiin osoo biyya Jarman kanatti qophaa'e irratti hirmaattu. Ani takka hirmaadheen beeku. No waraqaa waamichaatu si kenna maree duraan waan mormaa turteefi. Sa'aatii yoo qabaadheen hirmaadha wanni hirmaachuu na dhoorgu hin jiru. Garuu agarraatitti sagantaa akkasii affeeraa ajjamma godhamee namni hirmaanne takka. Na dhaggeeffadhu. Erga kara biyya teenna Itoophiyaa guddisuutti yoo affeeramte akka biyyaatitti affeeraa biyyaa yoo sii godhame fakkeenyaaf nama dheengadda biyyi kunii fi Itoophiyaan tapha waliin qabdi hin dhaqee kaardiyyuun qabu warra imbaasittu rabbi isaan haa kabaju alaa fuudhanii naa dawwalanii na seensise kaardii tokko malee jechuudha. Ijoollee baay'eetu kaardii dhabee hafeetiin hin gale fakkeenyaaf reediin faayyuu jechuudha fakkeenya hiriyaa kiyya. Bakka tokko dhaabbataa jirra fakkeenya mootummaa keessan. Waan dhimma biyyaati hin dhaqee harka dhayaa oolee jechuudha. Itoophiyaa hagaree jedhee mooyamullee ibidda keessa taa'ee gadda ibsadhe jechuudha kan naan ta'e sigalee jaalala biyyaati. Amma fakkeenya. Erga kana ta'e amma gaafii kiyya sii deebi'a. Deeggaraan tokko deeggaraayyuu miti. Baalasilxaani yookiin bulchaa naannoo Amaaraa haa ta'u everything namummaan aangoo qabu Amaararraa, Tigreerraa, Dabuubirraa, Silxeerraa, Sumaalirraa, kililii hundarraa wal ga'ee ati akka Oromootti dargaggeessa Oromoo tokkotti waamamtee naannoo hundarraa yoo walitti isin fidan teettee dhimma Itoophiyaa waliin mari'attamu mari'attu. Dhimma Itoophiyaa hin mari'adha garuu dhimmi isaan mari'atan dhimma mootummaa isin mari'attaami. Hin mari'adha dhimma biyyaa irratti akkamitti biyya keenya fuuldura itti fufsiifna. Jowaar illee siyaasa Jowaar san ka Abiyyi waan sitti caaleef siyaasni Abiyyi si bitee malee Jowaar illee miidiyaa kanarra wanni jirruufuyyuu waan sirrii hin taane waan sirrii ta'e ummata keenyatti himuudha. Abbaan biyyaa har'a bornuu abbaan biyyaa. Itoophiyaa tana bornuutu dhaala. Mole eshi amma isin Abiyyiin deeggara. Kanaaf dogoggora kana keessaa bahuu qaba inni yaada Jawaar mormaa jirra jechuudha. Abiyyiin deeggartoonni Abiyyiin deeggara. Jaaladhaf namuma jaalatanii namuma deeggaran. Rakkoo miti wallaahi. Kan dhugaatitti bara polotikaa miti. Garuu nuti warri Abiyyiin hin deeggarre. Hawaasni qulqulluun wanni feenu karaa asfaaltii ifa minaamini duratti nagayaan gabbaanee galuufe. Kazaa yoo nageenni jiraate wanni hundi dhufaa jechuudha. Nageenya ayyuusitu eeggataa asli. Karaarra deema. Takkaarra dhaggeeffatamu. Fixadhe hin haasawtaman. Nama nagaya qabutu karaarra deema. Nama nagaya qabutu ifaa ibsata. Nama nagaya qabutu mana ijaarrata. Nama nagaya qabutu waa hunda godhata. Mootummaa deeggara. Kanaaf ummanni nagaya barbaada. Kanaaf atirraa kaasee haga Abiyyi warri jirtan deeggaras ta'e miseensa paartii badhaadhinaas ta'e hoggansas ta'e every single person wallahi Oromoon guutuun kutaan Oromiyaa guutuun hawaasni nagaa dhiisi waa'ee warra polotikaa dhiisi. Ummanni nagaya barbaada. Nagayaan bahee galuu barbaada. Dhimmi nagayaa isin haa yaachisu waan san irratti hamma tokko egaa deeggaraa taatan sirkillee namarraa hin kaasan jedhanii warra akka Abiyyi Fasirrallee kaasuu baatan kaadiroonni yoo xiqqaate kaadireen baale sirraa kaaftii walitti himaa deemanii anamma fakkeenyaaf kaadiroonni ganda kennanirraa hin kaasan fakkeenyaaf walitti himaa deeman waan ta'eef hawaasni nagaya barbaada. Nageenni uummata haa dursu biqiltuu dhaabullee hin dhaabna asfaaltillee mana